Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uummata qaashtii har'a barumsa ajaa'ibaa tokkoon qabadhee dhufee barumsicha akkamitti akka galmaa'anii karaa onlaayiniitiin barataniin isinitti agarsiisa. Barumsichinis barumsicha barbaadamaa fi biyya teenya keessatti amma hedduu fayyadamaa fi namoonni hedduu fayyadamaa jiranidha. Barumsichinis Itiyoo Kooders 5 miiliyoon dhaabbata pilaatfoormii guddicha Yuudaasiitii fi siitiin kafannamu. Akkasitti akkamitti akka galmaa'aniin isinitti agarsiisa. Barumsichis hedduu waan nama fayyaduu fi dandeettii fayyadama teeknooloojii keenyaa guddisa akkasumas sartifikeetii intarnaashinaala waan nu kennuuf barumsicha hordofnee irraa fayyadamaa ta'uu qabna. Baradhaa irraa fayyadamaa isiniin jaa akkamitti akka galmaa'an isinitti agarsiisa. Jalqaba irratti galmaa'uuf intarneet piroozarii fayyadamuun galmaa'uu ni dandeenya. Intarneet piroozarii jiran keessaa kanuma jiraniin amma fakkeenyaaf kiroomiiniin akkamitti akka galmaa'an isinitti agarsiisa. An irra barreesseetiin jira jalqaba irratti kiroomii gizee dheeyite iddoo sarchii irra dheeyite Itiyoo an jalqaba jala kanattuu naaf fidee jira yoo akkanas fiduu baate guutuu goota Itiyoo Kooders .it kaja'u Itiyoo Kooders tuqaa it kaja'u goota waan amma kanarratti hin tuqaa haduraa kanarratti jechuudha. Gara fuula kanaan na fida. Fuula kanaas jalqaba irra kajettu Itiyoophiyaan Koodarsi TV Home kaja'u irratti hin dhu'a. Gara fuulichaatiin nu fidee jira. Fuulicha irratti akkuma agartan miiliyoon Itiyoophiyaan Koodarsi ja'a. Waa'ee isaa ibsaa achirratti fuulicha irratti. Galmaa'uuf nuti asirratti akkuma agarru kana Federaal Dimokiraatik Riippaabilik of Itiyoophiyaa Office of the Prime Minister waajjira ministeera muummeetiin wanni kun qaceela gaggeeffama. Get start iddoo jiru kanaan seenna. Isarratti uyna gara fuulatti aanutti maree nu geessu jira. Fuulatti aanuun na dabarsee jira. Fuula kanarratti koorsiilee barumsichaan kennaman nutti agarsiisa. Barumsicha piroogiraama kanaan barumsicha afurii kennama. Sagantaa afur sartifikeeta of dandee mataa mataatti irra fudhachuu dandeessu. Afuran hordofuu dandeessa. Tartiibaan tokko gizee fixe kaanis hordofuu dandeessa. Kafeete chuus goote kafeete filatteetis ammoo tokko irratti fudhachuu dandeessa. Akkuma agartu Android Developer Fundamentaalii jira. Daataa saayinsii Fundamentaalii jira. Programming Fundamentaalii jira. Artificial Intelligence Fundamentaalii jira. Afuranuu akkasitti hordofuu dandeessa. Amma fakkeenyaaf Programming Fundamentaalii irratti enroll godheeti ilaala. Fakkeenya isinitti agarsiisa akka itti galmaa'an. Enroll. Gara fuula kanaatti nu fida. Fuula seensaati kun fuula kanarraa nu fida. Welcome to Programming Fundamental jedhee jira. Login to continue kaja'u ka gurraachomee jiru kana jala irratti isa gajjallaa kana isaan tuqaa. Gara fuula kanaan na fida. Akkuma gubbarratti jalqaba irratti agartu Yuudaasiitii pilaatfoormii guddicha barumsichaa kana kennaa jiru. Akkamitti saayiniin ta'uu jiru akkaawuntii ja'a. Akkaawuntiilee kan kee waan kana seenuuf saayin
in with Google waliin seenuuf akkaawuntii kan kee Googlein sign in with Facebook akkaawuntii kan kee Facebookiin seenuu email address akkaawuntiilee kan kee Microsoft lee adda addaatiin seenuu dandeessaa jechuudha. Anama akkamitti akka akkaawuntii keenya Googlein seenuu isinitti argisiisa. Isa irratti caanaa isa duraa san irratti dhawaa. Okay, gara akkaawuntiilee kiyyaatti nu fidee jira. Okay. Anis akkaawuntiilee kiyya keessaa kan hin fadhiinin tokkoon hin seenaa. Akkaawuntii baay'ee yoo qabaattan saniin seenuu dandeessanii tokko qabaattan isuma isinii fida. Okay, gara iddoolee foormii kunnuun nu fidee jira. Welcome to program. Fundamentally jira. Background information nu fide waa'ee keenya guunnaa. Background info keessatti please indicate your country of nationality jaa jalqaba irratti biyya kee guutii jaa biyya keenya biyya jiru fakkeenyaaf kiyyaan guutee isinitti agarsiisa Itoophiyaa san guutaa. Please indicate your region in Itoophiyaa keessaa magaala kam yookiin naannoo kam akka jiraattu. Naannoleen hundi akkuma argitan as jalatti tarraa'ee jira. Naannolee hunda guutuu dandeessaa. Naannoo barbaadde keessaa tokko guutuu dandeessaa. Kiyya guutaan an fakkeenyaaf naannoo an jiraadhu naannoo Hararii Oromiyaa yoo taatan Oromiyaa guutuu dandeessanii akkasumas Tigraay yoo taatan Amaaraa yoo taatan guutuu dandeessanii. Please confirm your age. Umrii tante jiddu galeessaan kaa'ee 18-22 jidduu warri jiran 23 fi 25 jidduu kan jiru 26 fi 30 jidduu akkasumas tartiibaan kaa'ee. Anama kiyyaan guutaa deema. Isin immoo keessan kamataa keessanii kaayaddan guutuu dandeessanii kiyya kaayattanii. Please confirm your phone number jaa. Phone number kana irratti immoo caaluma inni lakkoofsan guunnoo asirratti alaabaa Ameerikaa jira. Alaabaa biyya teenyaa deebifna. Alaabaa Itoophiyaa deebifna jalqaba. Itoophiyaa guunne koodii biyya teenyaa nuuf fidee jira. Okay, nambara kiyyaan guutaa isin immoo keessan guuttanii kiyyaa sitti yoo guuttan isiniin banu 9 Okay, itti aanee next what is your gender jaa yoo dubartii taate female guutaa. Dhiira yoo taate immoo male fakkeenyaaf maleedha. What is the highest level of education have you completed? Sadarkaan barumsaa kan kee fixxeertu hagami jaa. High school jaa jalqaba irratti high school yoo fixxeeraatte sadarkaa lammaffaa fixxeeraatte sadarkaa lammaffaa guutaa. Bachelor degree jaa degree jalqabaa yoo ta'e guutaa. Masters degree jaa masters yoo qabaatte isarra guutaa. PhD akkasuma other kanan ta'e yoo qabaatte guutaa. Okay, anama formicha otheriin guutaa. Isin immoo barbaaddan degree jalqabaa qabaatte akkasii guutanii. What is your field study jaa fieldiin kan kee maaliif qorattee jaa. Anama fiildii kiyya isin computer science yoo ta'e computer science, business yoo ta'e art yoo ta'e akkasuma guuttanii medicine yoo ta'e akkasii guutaa deemtanii. What is the name of your education institution jaa. Iddoo kanatti ogummaa keessan guutuu dandeessanii. Ammaas barumsichuma guutuu dandeessanii. Mana barumsichaatti barattanis ta'uu danda'a. Amma social okay government wantoota kanaan fakkaatu akka kiyyaa guutuu dandeessanii.
kabiraatis guutuu dandeessan. What is your current employment status jaa hojii ni qabda yoo hojii qabaatta ta'e full time employee dhamoo part time dhamoo freelance dhamoo entrepreneur dhamoo student dhamoo employed yoo ta'es other yoo ta'es please describe jaa kana hojii part time hojjedha wanto isin immoo wantoota keessan ta'e guutuu dandeessanii. If you employed yoo hojii qabaatta ta'e what is the name of your employer jaa ogummaa keessan guutuu dandeessanii hojii keessan guutuu dandeessanii. Amma fakkeenyaaf own business isin immoo keessan guutuu dandeessan. How many years of professional experience do you have jaa muuxannoo hojii hanqamta qabdan jaa hojii keessan irratti jechuudha. I have no professional experience jettus jalqabarra jiru kana muuxannoon qabu jettu waggaa tokko waggaa lama lakkoofsaan jira waggaa ta'e guutuu dandeessa nama waggaa lama guutam. What is your primary reason for enrolling in this program jaa programa kana maaliif jalqabu maaliif barachuu leenjii kana maaliif injuu barbaadde jaa start and hojii haaree jalqabuuf akkasuma promotion adda addaatiif learning new skill dandeettii haaree gabbifachuuf akkasuma wantoota start my own business dhuunfaa eegaluuf wantoota kana barbaadde keessaa guuttaa anamma fakkeenyaaf learning new skill dandeettii haaree barachuuf sejoorratti. How did you hear about this program jaa waa'ee programa kana karaa kamiin dhageesse jaa email moo linked moo facebook moo karaa dhageessuun guutuu dandeessa. Instagram ta'u SMS ta'u anamma karaa Facebook ittiin dhagee dhumarratti fixeetiin tiik godhaaf tiikiidha kun fixuu hiyyaa tiik akkasittiin godhee gurraachoomsaa asinaaf gurraachoomti finish and submit jaa fixee waniin guutuu irrattiin dhu'a. Congratulations, you have been enrolled into this program. Bagammaddan programa kana galmootanii jirtan jeenaa fidee jira. Program fundamentally jalqaba fidee get starting curriculum isaa tartiibaan akkasii fidee certificate get start barumsa jalqabuuf jechuudha. Amma galmee fixeetiin jira barumsa jalqabuuf. Okay, gara fuula kanaan nu fidaa. Akkuma argitu fuula kanarra fidee jira getting start kana jalatti welcome to Udacity harkata about program duration weekly waa'ee sagantaadha kun jalqaba irratti welcome programidha. Welcome program irrattis videonis kan deeggarame Welcome to Udacity. My name video gabaabaa sakandii 38 barreeffamaanis akkasii kaa jira. Next godhaa deemtaa kana booda about program itti hana welcome to 5 million Ethiopia coders jeffida. Asuma jalatti teknikatti qaraatus akkaataatti certificate harkattus godhaa next godhaa deemtaa dubbisaa waa'ee isaa hubachaa fuuluma hundaa dubbisaa waa'ee isaa hubachaa viidiyoon kan deeggarame barreeffamaan kan jiru hunda hordofaa next godhaa dabartaa quiz qabaa osoo deemtu gaafilee qabaa hunda kana dubbisaa irra deemu jirta. Kana dura waan dubbisaa amma irra deemutti jira dubbisaa akkasitti hordofaa fuula hunda irra deemta. Question fidee jira kunti akkasitti question illee kanaas guutaa submit godhaa. Barumsicha hordoftee booda irratti certificate harkatta haaluma kanaan deemta booda irratti certificate si geessa inni kutaa certificate si geessa
akkasitti milkaa'inaan fixxa jechuudha. Barumsa kanarraa waan guddaa akka argattan abdiin qaba. Barumsichi hedduu kan nama fayyaduu fi amma hedduun kan barbaadamaa jirudha. Kanaafuu namoonni galmaa'uu barbaadan karaa kanaan galmaa'aa fayyadamaa ta'a. Yeroo itti aanu barumsicha biraatiin deebinee walitti dhufnaa. Suuraa kun sartifikeeta an artificial intelligence irra fudhadhe. Artificial intelligence fundamental irratti Udacity international sartifikeeta kana print gootee baafachuu dandeessaa. Bakka hundatti fayyadamuu dandeessaa. International dhaabbatoota gurguddaa irrattis formiilee guuttee dhaabbatoota pilaatfoormiilee karaa biizinesaa baay'ee jira. Karaalee onlaayiniitiin isaan galmooytee isa galchitee hojjechuu dandeessaa. Galii gaarii itti argachuu dandeessaa. Roga hundarrattuu barumsoota pirogiraamoota sagantaalee afran jiruunis barumsicha fudhattee barumsicha haala gaariin gisee fudhatte fayyada. Sartifikeeta internaashinaala fudhattee fayyadamaa ta'uu ta'a isiniin jaa. Amma kun kan artificial intelligence irra fudhadhe akkasitti hunda fayyadaa hordofaa barumsatti aanuun hanga walitti deebinutti nagaan naa jira.